sabni beekun nagaa naagal biyya keenyaaf falmina Itoophiyaa tokko taasifna Oromiyaa tokko taasifna walii galla jedheetu manaa bahe waaqayyo mana nagaa taagal ayyaannee hojjanne kana waaqni itti yaaguut itti yaadneerra walitti qabanneera yaada keenya sassaabbanneera walitti funaananneera yaa waaqi yaa rabbi itti nuuguut. Magaalaa Adaamaatti sagantaan bunaaf shaayii hojmaata hawaasni nageenya isaa ittiin eeggatuu fi bu'a qabeessa ta'edha jedhan keessummoonni iddoo garaagaraa irraa dhufan. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti aanaan dagaagaa hojmaaticha irratti keessummootaaf muuxannoo qoodeera. Hooggantoonni fi miseensonni caasaalee nageenyaa fi bakka bu'oonni hawaasa aanichaa muuxannoo hojmaatichaan argame irratti keessummootaaf ibsa kennaniiru. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa dagaagaa obbo Malkaamuu Abdiisaa sagantaan bunaaf shaayii kan hawaasni nageenyaaf nageenyi hawaasaaf ta'u itti mirkaneeffamedha jedhan. Egaa nageenyi magaalaa Adaamaan nagaa qabdi kan jennu akkanumatti osoo hin taane qindoomina caasaa nageenyaa fi qindoomina uummata keenyaatiin nageenya eegamaa jiruutiin bu'aa dhufeedha jechuudha. Kanaafuu inni kun cimee itti fufaa jechuudha. Uummata kanas mariidhaaf iddoo garaagaraatii warra dhufan uummanni keenya bira dhaabbatee wajjin oolee wajjin bulee wajjin buna shayii dhugee kabajee keessummeessee wajjin jiraachaa kan turedha jechuudha. Kaleessa gaafa dhufan keessummaa jennee simannee sagantaa bunaaf shayiidhaan simanne. Har'a immoo jiraataa keenya jenneeti mana siree isaan jiran keessa jiraatan keessaa ollaa jenneeti buna yaamnee wajjin dhuganii wajjin haasaanii taphatanii yeroo wajjin achi butatanii gara mana isaaniitti galanii gara siree isaaniitti galanii kan ciisan ta'uu isaati jechuudha. Egaa uummanni keenya kabajaa akkasii keessummaaf qaba jechuudha. Uummanni aanaa dagaagaa kabajaa akkasii kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Bulchaan aanaa dagaagaa obbo Fiqaaduu Abdiisaa qindoominni hawaasaa fi hooggansa gidduu jiru bu'aa nageenya fakkeenyummaan ka'uu kana argamsiisuu eeran. Caasaan nageenyaa hawaasa naannoo Oromiyaa irraa dhufee bakka kanatti halkanii guyyaa eegdanii eeguu qofaa miti waliin buna dhugdan kabajaa fi hirfina isinii malaa jechuudha. Keessattuu uummanni naannoo Oromiyaa irraa dhufee aadaa fi safuu guddaa qabu nageenya isaatiifis waa'ee maalummaa nageenyaa isin caalaa namni beeku hin jiru waan ta'eef abbaa dhagee nageenya qeesaatii ba'ee halkanii guyyaa waa'ee nageenyaa mari'ate akka biyyaattis akka naannottis galtee godhate waliin hojjechuudhaaf qophaa'ummaasaa agarsiisuudhaaf hundaa ol baga nagaan dhuftanii anaa dhufu. Saganticha irratti kan argaman hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Imanuu Tashoomaa hirmaannaa hawaasaa gama hundaan finiinsuun badhaadhinni waloo akka mirkanaa'uuf caalatti ni hojjetamaa jedhan. Sagantaan bunaaf shaayii kun zooniiwwan hundarratti yeroo ammaa kana ni gaggeeffama jechaadha. Guyyaa hunda waan dhaabbatu miti. Kana keessattiyyuu tokkoffaa hawaasni naannoo san jiru hawaasummaa isaa akka waliin gaggeeffatuudhaaf jechaadha. Kaayyoon isaa guddaan hawaasummaa isaa waliin gaggeeffachaa akkasumas nageenya naannoo isaa akka eeggatuuf jedhameeti waan ta'eef sagantaan bunaaf shaayii kun kan yeroo adda addaatti gaggeeffamaa ture. Kanarraa bu'aa isaa ilaaluudhaaf tokkoffaa nageenya tasgabbaa'aa ta'ee fi akkasumas nageenya waaraa ta'e kutaa magaalaa kana keessatti mirkaneessuun danda'ameeti waan ta'eef kunis immoo hawaasni nageenya irratti waan hirmaateef jechaadha. Nageenyi dhufuu kan danda'u mootummaa qofaanii miti yookiin caasaa nageenyaa qofa waan bobboofneef miti waan ta'eef nageenya fiduu kan danda'u hawaasa. Hawaasni nageenya irratti yoo tumse hawaasni nageenya irratti yoo hojjete nageenyi dhufuu danda'a waan ta'eef kutaa magaalaa keenya keessattis sablammoonni fi uummanni waliigala caasaa nageenyaa keenya wajjin ta'anii nageenya isaanii yeroo hunda eeggachaati kan jiran waan ta'eef kun akka muuxannoo tokkootti akka waan tokkootti fudhatamuu ni danda'a jechaadha. Hawaasni caasaalee nageenyaa fi siyaasaa faana yoo qindoome rakkoolee hunda furachuu akka danda'u sochiin gama nageenyaan magaalaa Adaamaatti argine ragaa olaanaadha jedhan keessummoonni iddoo garaagaraa irraa dhufanii fi muuxannoo qooddatan. Waan ana ichitti looreeta nagaa irraa arguun nagaa qaama nageenyaa kana irratti arge. Ofii isaaniin ila addanatti makiinaa na qabachiisan bajaajii. Maaloo qaama nageenyaa kana naa galateeffadha harkanaa rukutaa fi dhugaa. Iddoo kana shaanxaan baadhee deeman akkan itti deemu akkuma kana bishaan dhuguu hin danda'u man nan daa'imaa jechuudha. Daa'imuu isa kam daa'imuu ammayyaa'e dura harkaan lafa qabadhee daa'imaa amma immoo kiraanchii nan daa'ima. Maqaa ta'e biriillee qabadhee deemuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu shaanxaa yeroon akka itti dadhee deemu kana qaamni nageenyaa asii namni tokko yeroon bu'u an keessan gama garuu siin dhiibnee gama siin ceesifnu bakka isinitti agarsiifna anaa dhufu naan jedhanii na simatanii aslinnee achilinnee dhabnee as deebinee addanaa qabannee naa qabanii amma ammaatti kabajaan ganama yeroo nufu galgala yeroo nufu haala gaariidhaan
qaama nageenyaa bulchiinsa dagaagaa kuni isuma dhugaa kan looreetta nagaa addunyaa Dookter Abiy iddoo biraatu hin ta'in ilaa addanattan arge isaan irratti. Ilaa isarrattan arge kunnoodhaan maqaa isaallee hin beeku isarrattan arge nan gammade quuqama Oromummaan natti dhaga'ame. Waan haga torbee tokko as taa'e ammana kiyya yaanne indooma boota argadhee bada jaartii tana bootaatti hin arginu jechuu dhibaadhe godaanee gala'an. Dhugumaan godaanee gala. Maafi Oromoo gosa kanaan argine aadaa Oromoon hin jirti. Nutti biraan bahuu dadhabe malee hin jirti Oromoon. Nami sabaaf quubamu hin jira. Nu ilmaan abbootii gadaati. Ummati kun waan gadaan buluuf waan sirna gadaa beekuuf kana dhiyeesse. Oromoon kootu nyaadhuun jedhu kootu buna dhugi jedha malee. Buna Oromoon barbaaddu san Oromoon sun gootee fi eegisa jirti. Galata guddaa qaba haadhotiilleef. Hoggoo amma karaa magaalaa keessa yaanu baajii kana qabnaa akkatti alaa nurraa maqanii ilaal kabajaa. Nu dabarsaninnaa gaachee sirraa dhiisi milishaa dhiisi. Uummanni nu. Kabajaan kuni itti haafufu bulchoonni aanaa dagaagaatii fi bulchoonni gartee galma abbaa gadaa nu jiraadhaa nu turaa akkanumatti umrii barakaa rabbi nu haa kennu walumaan rabbi nu haa guddisu galatoomaa.